bara 2002 walaloo san jimmarratti barreessan argeen fuudhee dhaqee dukkaana wayii keessatti argadhee obbo Safaraa Tafarraa Dibaabaa nama har'a jiruuf barreessitamoo nama eegale dhalatoof wanni sin barreessitanii jedheen gaafadhe waa imma dhakiin gadaamaadhaa namni maraate fayyee namni maraachuu dide badee jennaan baduurra jennee maraanne badiinsi biyyaa wajjinii godaansa jettan jennee jedhee waa balfa sun immoo anaaf gale ani ilma nama guddaatis abbaan koo hayyooma qabu anu fi fan hayyooma dhabe malee abbaan koo hayyuuraan dhaladhe ofii kootiif jechuudha manguddoodha agalatoomanu kunis bicuusii dhama wayina keessatti waan dhiifatu qaba kanaaf ani madde malee immoo dhaadannoodhaaf miti dhaadachuun uumaa kootii waldhaa hin jaalladhu waan dhaadachuu kana walaloon uumama ta'uusi suutan argadhe maneedhaa keessattis akkana barreessee dhiyeesse waan adda addaa booddee of danda'eetanidha waan akkana waan humna qabu barreessaa garuu suutan of argadhe eegan dhufee abbaan kan koo ilma koo walli isaan duutu ilma koo takkaa faaruudhaan gosti keenya waan akkanaan hojjetu gosa nama guddaati ilma koo mataan na badaa yoo maqaan si bade maqaan na badaa yoo maqaan si bade qabsoon akkuma jirutti ta'u falmiin kee akkuma jirutti ta'u walli isaa kana immoo siin jaalladheenaan baroora abbaa koo dhadhaa jalqabee wallee keessatti nan agartanuu jedheetan akka gandaattis immoo abbaa keenya kana kabajaa qabnaa fi abbaan koo ilmaan 20 qabu 20 keessaa toora nama 16 moo kana jiranatti fakkaadha amma abbaa keenya kanaan tasa bulla daa'imummaan jalqabne naannoodhuma keenya takkan ammoo abbaadhaan bula namni baay'ee abbaa jala masakama baay'ee abbaa jala deema waan abbaan hin ta'u jedhee deeme abbaan koo as hin jiru jetteen taasiftu biyya keenyatti na horiidha hin ta'u baay'ee balfama si ajajee waan tokko si deeman achumatti argamta naannoo keenya akka naannooti immoo beekadhu naannooti immoo niti jettuun yoo naannoo biraa bartee beekadhu namni abbaan hin hoogganamne biyya keenya keessatti nama arrabaa ka'u maqaansaa akka ilmoo abaluu jedhame nama arrabaan ka'u ta'a kanaaf naannoo keenya keessatti akkana jennaan ergalamu walleessu eegan jedhee maalan ta'uu qabaree innoon anniisu akkamiin ta'uu qabare asumaanan akkana gara kanatti garagalchee kan namaa hojjetaa dhaqeetan ofuma kootii barreessuu jalqabe jechuudha. Inni kun immoo booddee keessa humna horataa dhufe obbolummaa argachuu keessatti maal akka ta'e of barbaadachuu keessatti immoo kan bara darbee buqqaatota hawaasa kanaatii wajjiniin wal qabsiisee nyaachifnee gabbifnaan hamtuunuuf gumaachaa bakka bu'aan jaraa dhaqee ture laalcha warra buqqa'e. Gaddineerra yoo jedhu fakkeessuu barbaacha nyaataa bo'a jedha yaa'e mimmaannaacha jedheetanii walaloo akkana akka abbaanis of hin daganne amantiin sabboonummaa nan dhorkitu beekadhu amantiin kan koo sabboonummaa itti na jabeessa maaliif gosa guddaan qaba yoo ta'e waan ta'eef amantiin kun quuqamuudhaaf inumaa unatti itti gaafatama gosti koo gosa guddaadha gosa Oromoo irraan dhaladhe saba narraa dhufuun qaba waan ta'eef sabayyoon amantiidhaan itti tuqame narraa dhufuun qaba sabayyoon maaliin utuu tuqame Raayyaa irraa dhufuun qabaan yoo ta'e mana tuqxe Shawaan irratti sin dhiiftu yoo ta'e mana tuqxe Wallagga irratti sin dhiisu qabeenya isaatiyan yoo ta'e tuqxe Harargeen irratti sin dhiiftu maaliif amantii adda qabna malee sabuma